Gaafa ustaaz ibsaan dhufe gara nama 780 ta'a. Namni dhufee achirratti argame. Yoo xiqqaate nama 700 ta'an yoo xiqqaate namni dhufee achirratti argame jechuudha. Kan qaamaan dhufee argame. Uummanni kun miidiyaa dhabe malee nama daawwaasatti godhu dhabe malee nama dhabe malee uummanni kun laafaadha. Uummata kana akka inni badii irratti hin hirmaanne uummata kana of beeksisuuf miidiyaa barbaachisaa jedhan sheekni kun. Sheekaan nama guddaa nama ilmii keessatti waggaa meeqa dabarse. Nama kana kan isin ajaa'ibu du'aa inni kadhatu kallattiin irraa qeebalaman. Kallattiin maaliif na jedhaa? Namoonni du'aa itti deeffatanii namoota rabbi du'aa isaanii irraa qeebaledha. Namoota hedduun isinii kaasuu danda'a. Maqaa isaanii asirratti kaasuutiin barbaachisu malee. Sooshaal miidiyaa kanarra yeroo jirtanii ulamaan tuqiinaa, beela'anii, rakkatanii, dheebatanii. Ulamoota keessaati nama sareen faarratti dhalee jiraam kan afaa beektu ammasin. Fakkeenyaaf Sheekh Ahmad Buluugaa warri dhalootaan baalee taatan hin beektu. Sheekh Ahmad Buluugaa jechuun nama rabbiin buluuga kana kitaaba guddaa ammas ga'u sammuu isaanii keessa guutuusaa kaa'ee fida. Qura'aanaa affazuu caalaa ulfaata buluuga sammuutti affasuun. Isinii galee baabuma tokko affasuun ulfaata sammuutti qabachuuni jechuudha. Sheekh Ahmad Buluugaa sun guyyaa isaan du'aayii kadhatan sekendiitti roobni tokko dhabameenyaa yoo isaan ol ba'anii madarakii irra dhaabatanii kadhatan ituu isaan bakka sanarraati wanneedhanii hin bu'in rabbi irraa qeebala. Kanaaf akkuma yeroo du'aayii isaan namaa kadhatan namaa qeebalamu gaafa jarri namatti kadhatanillee irraa qeebalama. Sababni dhaggeeffadha. Man aadaalii waliyyan faqad ahzantuhu bilharbi jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa al-Qudsii keessatti namni jaalalleewwan kiyya xalaata godhate namni awliyaa kiyya xalaata godhate ana duuka waraana baneeraa jedhanii dubbatan ergamaan rabbii hadiisa al-Qudsii keessatti jechuudha. Siniif galee hadiisa al-Qudsii namni ulamaatii waa jedhu aalimaan xiqqeessu waraana rabbi duukaa walitti baneeraa. Kana quba qabaadhaa, in salphattuu, in xiqqaattuu, barakaa dhabduu bakka malee cittu. Isa waa'ee ulamaa'ii kanan jedhu. Qabxiin koo inni itti aanu dhaggeeffadha sirriitti waan kana. Ulamaani waan kanarraati maaliif ani ulamaan waa tokko dubbatee waliigaluu dhabeessu rakkoo koomite. Ustaaz Ahmad yeroo takka dhiifamaa akkin jeeti. Yeroo si dhaggeeffadhee booda na wajjin haasa'uudhaaf fayyamamaadha. Dhimma kanaan wal qabatudha. Dhimmuma kanaan wal qabatu kan biraa ta'e miti jechuun maaliif ka'umsi amma isin dubbachaa jirtanillee waan irraa ta'e niin beekaa viidiyoo teessanii jala taa'een dhaggeeffataa jira obbolee teenya luuluwaallee yaa'u achi keessatti harkuu baadhumoo sii fi namoota tokko waan kana ka'umsa ittiin garteessillee tuqamuu irratti hordofaan jira waan ta'eef achirratti takkaalamasee hojii dubbachuu barbaada. Ogguu fixattee yoo kan hojii haasuu dandeessu ta'e akkamitti? Galatoomii dhimma tariiti yoo dhimma halaalummaa fi haraamummaa caatiin duukaa suttee sana osoo hin danda'an akka kotti. Dhagee dhimma halaalii fi haraamii miti. Dhagee dhimma halaalii fi haraamii miti. Ani halaalii fi ati amma fakkii caatii qamaatee ni beektaa? Akka ajaa'ibaatti. Haaloo saala. Obbolee teenya luulaa caatii qaamtee ni beektaa? No. Qamaatee beektuu miti? Never. Ati khalas ati lillaadhaati. Ati imma dhaggeeffachuma fa'aa sirraa bareeda malee warra gartee likkii mitii fi likkii iyyuu irratti illee hirmaatinati. No, ani sijammar study godhee waan hin dubbise dubbadhe malee ሌላ ነገር ውስጥ እኔ አልገባሁም። ዋንን ዱብሴ ጋር ዱበደር ጫቲ ፋይዳን ሲማ Lakki miidhaa sillee laal luluu teenya miidhaa isiillee laal sheeticha tokko amma keenya dhage sheeticha tokko maqaa isaanii irraanfadhe Jiddaa jira sheeticha guddaadha gaafa san Saudi Arabiyaan jira bara 2018 liivii TikTok irra jira dawwalaniiti jimaan kun akkamirraa laaltaa jaaniin akkanatti jimaa Yaman jira ni qamaama maal irraa laaltaa fatwaa waan kanarratti maal nuun jettaa jennaaniini
dhaqaatii jeen Alamana. sheekota Yaman kan gartee Yaman keessa jiru isaan san gaafadhaa isaan adda isin haa baasanii jeen. Amma sheetichi san sheeka guddaa waa'ee niqaa waa'ee gartee Suudii irratti dhalaa walii guutiif wal fuudhuuf irra fatwaa kan nu ture beeke luulu alaa. Isaa dhimma sanirra jiru seenanii dhimma jimaa kana gaafatan. Amma sheetichi san sheeka guddaa garuu dubbachuus ni danda'a ture. Halaalis haraamis jechuu danda'a ture. Ammoo hin dubbanne. Wallaaleeti waan san luulu'a inni akkas jedhe. Bakka kanarratti namni martinuu naanna'aa qaba. Fakkeenyaaf ofii kiyyaa parsanaalii qama'ee wallaales yookaan obboleessa qama'u qabaachuu danda'a. Maatii kiyya keessa namni qama'u jiraachuu danda'a. Lammaffaarratti immoo waan ani itti amanurraa hanga hukumii waan kanatti hin kenninitti dooktorri tokko kaansariidhaaf dawaa barbaaduuf riisarchii kaansari irratti deemsifame ilaala malee kaansaricha dhukkubsachuu hin qabu. Is my opinion. Anammallee kasin jedhe akka saayinsiitti dhiibbaalee World Health Organization irratti olii gale kan istadii godhamee lafa kaa'ame bara 2024 fi 25 lafa kaa'ame ibin caatii miti ani caatii qofa irratti miti kan dubbadhu kireemota garaagaraa irratti ofii kiyya istadii godhee kireema ofiin fayyadamu dhiibbaa inni qabuun dubbadha. Wayita kana siin jedhu waan san dirqama fayyadamuun dirqama jedheetiin hin yaadu. Fatwaa dammoo never ever nama 50 oltu na gaafate live irratti illee itti bu'ee hin beeku. Itti illee bu'uuf hin ta'u. An kanaa miti waan kanaa olii gadiituu fatwaa irratti hin dubbadhu. ምክንያቱም dhimmi fatwaa anan ilaallatu waan ta'eef uf beeka saayinsii waan dandeettii xiyya uf beeka. Waan bareedeette thank you galate moliif gala. Obboleessa keenya Ahmadiin dubbisuu fedhe. Waa'ee kanarratti akkam jettaat waa'ee sheetichaa kanarratti obboleessa keenya Ahmad. Ka'aanaa miti deemaa warree Yaman gaafadhaa fatwaa kan nurratti kajeen kana. Galatoon ulfaadhu sittin hima. Sadarkaan fatwaa aalima laallata. Sheekni sun fakkeenyaaf aalima sanatu isaa olidhaayyuudha. Yookiin immoo caatiitu biyya sana qofa jiraayyuudha akka yeroo sanaatti. Sigalee kanaaf jechuu danda'a. Aalimni sun. Himee jira. No Ahmad himee jira ree sababa. Himee jira. Isaantu beekaa. Miidhaa fi faayidaalee isaantu beekaa. Akkas jeen. Aalimni fakkeenyaaf bakka kanatti anis gaaffii siyaa gaafadhu. Namuma caatii qaameetu fakkeenyaaf warri caatiin halaala jedhan Sheek Musaa Suwaalaan qaama fakkeenyaaf isaan halaala jedhani. Beekta akka isaan qaaman? Beekta meenatti? Niin beeka. Hin qaamu? Jechuun maybe qaamuus danda'u. Maybe hin beeka dhaartaa hin qaamu nutti. Qaamuus danda'u. Maal rakkoo qaba qaamuus danda'u dhiisuus fakkeenyaaf amma sheekamini biroo hin qamaan. Sheekamini biroo faana gaafatu akka hin qamaan ishuurii kan saniin si qabuu deemaan sheekamini biroo namaan qaamaan beeku maatii isaa bira beekan maatii waliin dhaqee beeka ittiin bu'u. Qoy luulaa. Qoy. Hin qaaman akkasuma. Ela akka gootu. Sheek Musaa Suwaalaa dhaggeeffadhu wallaahi jechuudha. Darasaa isaanii kaa'anii caatii akka isaan hin qaamne kan isaan gorsan viidiyoo waggaa darbe poost goonaan narratti guban viidiyoo. Facebook irratti poost godhee naan jechuudha. Isaan darasoota isaanii gorsan wallaahi narratti guban viidiyoo. Riippoorti godhanii narratti guban. Hin qaaman. Arkee jira. Viidiyoo darasootaaf isaanii gorsineessan. Yes, arkee jira. Ayyee isaan amma yeroo darasootaan hin qaaminaa jedhan ofii isaanii hin qaamu Sheek Musaa Suwaalaa caatii. Kadiroo. Yoo niin dhagaa. Nutam anamma si kabajeen ajandaa qosan dubbachuu fedhuyyuu dhiisee gara kee dhufee bara naasofsiisi. Ashi si naasofsiisa rakkoon qabu dubbadhu si dhagaara. Shabaka qabeessa lulua. Shabaka qabina. Jarana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Incaalistanii barumsaaf isin eeguu turre. Dhiifama wanni ta'e deebi'eera amani. Deebitee jirti. Haa afaanii fixatan. Namoonni caatiin hin qeeballa rakkoon qabu. Jechuun Kadirii duukaa soo fedheen. Kadir dhiifama sorry. Ustaaz Habiib. Mul'atu maal akka ta'e hin beeku natti jaqqotti mul'ataa jiru. Natti mul'ataa jiru. Gastii miti kuni fatii keenya silaasiin galcha.
اتفوق لولو ابشر ابشر هما No, Ustaaz استاذ Habib احمد mul'ataan jirtu. Beekeeti bara ايه kaameraan مولد banaadha dukkana keessa jira. بيخات Mee Ustaaz Habib ba'aa deebaa as deebaame. مالي بسببني هو Isi ilaalaa osoo hin barbaadin. Yookaan immoo piroofaayilii keessa yeroo kaanii godhadhu. فوتا Okay. ددبه Okay. Piroofaayilii keessa yeroo kaanii godhadhu. Si dukkaneesse wallaahi maaliifi ددبه yeroo akkas ابو انما قدادان بيخو هم بيخو كاتيغودان yeroo akkasitti dukkaneessu tiktookiitii namarratti wanni godha. Asiin irratti cufuuf kennaan keessaa bahee deebe appilikeeshinii isaa keessaa. اوكي Tiktookiitii بيدي namarratti cufa. Laa wanni Ba'aa deeba. kaameruma cufadhu yookiin immoo piroofaayila wayii kaa'adhu yaa sirriidha sun. Intan ilaalu waan Kunoo biraa. narratti cufa Hin tiktookiin. bayinaa. Bayinaa sirreessa asumatti. Haasaa ammasitti immoo itti fufaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sittin deeba kadiroo isaan haasaan. Okay, okay. Isin lamaan wajji dubbadhaa gaftaa Habiib sirreeffatan. Eeshi kadir. Wayye. Amma ustaaziin deebanitti namni tokko waan nama fayyadu tokko jechuudha. Waan sana waan nama hin fayyadne tokko dirqama ilaalee namatti himuu hin qabu. Sheekoleen caatiin halaala jedhan kulliin isaanii ispeeshaalii warri aalimoonni namni baala tokko ofitti bitu hin jiru. Sa dhugaan seedha naaman. Hattaa ilmaan isaanii qaamaan caatii. Sa dhugaan seedha. Waan na duukaa soo barbaadde immoo dhimma kana duukaa rakkoo hin qabutti fufi abbaa. Okay, laal ustaazama keenya jidduu tana isinillee miira keessa nu jalaa galchitan. Tarii namni isin galchuunillee haa ta'u takkaafeetaniis haa ta'u yeroo hedduu viidiyoo keessa mummuramee dhufa. Hangaan harkisan keessatti ammoo hedduudha miira keessa gaggaltan. Dhiisa kaasan makala. Naafi dhiisa kaasan. Adiis hin qabatu walitti dhiisi. Sumayyaa. Amma qamaddees booda. Qalamni kun hin barreessu qalama biraa fidi. Laal Ustaaz Ahmad amma ulamaayii jimaan qamaane harargee keessatti hedduun beekan. Garuu taajimaa haraamin godhin. Haraamillee halaalillee kan jiin qabatanii kataan. Waan san yeroo laaloo nama fakkeenyaaf akka kiyyatti yoo fudhatte namaan jimaa irratti halaaleessuu fi namaan jimaa irratti haraameessuu hin qaba. Akka kiyyaa yoo taate imma. Yaa. Maaliif naan jette fakkeenyaaf namni tokko waan amma jimaa maallaqaan bita. Yeroo bite kana rahaa ittiin fudhadhaa jee bita. Garuu gaafa rahaa ittiin fudhadha jee bitu kana ganama ka'ee haga galgala kanumatti qamaa oolee galgala gizeenii fi jimaarraa ka'ee mana dhaqee waa nyaatee bakka rafuuf deema. Haala kana keessatti hamiidhamu eenyu baasii malee galii kan qabne irratti abbichasanii jechuudha. Kana jechuun maali? Namoonni akkanatti jimaa taa'ee qamaa oolu kun irratti haraam yeroo 30 ol irratti haraam jechuudha. Kana si qofaa miti. Nutummaa warri jimaa beeku warri jimaa qabu nu mararaa jechuudha namoonni akkanaa kun. Ammoo warroonni agartee dhuunfatti amma beekadhaa jira keenya nuti jimaa ni qamaanaa miti kan isin jechaa jiru. Jimaan kun galii keenyaa. Jimaan kuni ooyiruu teenyaa jiruu teenyaa jireenya keenyaadha malee namoonni hedduu wanni dubbatuuf ni qamaanaa nu dhiisaa miti. Akka feenee barbaanne qamaanaa miti namni kan dubbataa jiru. Namooti gartee qamaan luluu ayoo qabee taate manguddoon teenya amma karaa arsii kanoo fudhatte makiinaadhaan waa qotan lafanii beektaa makiinaadhaan. Makiinaan gaafa qotan kana sa'a hanga qotan qabaa birrii kennaniif ni qotan. Garuu biyya teenyatti lafa akka artiin qabduu san namni guuza wal waammatee jimaa afaan kaayyatee kee akaafa humna isaatiif. Harka isaatiin akaafa. Ooruu guddoo ati agartu kana harka namaatiin qotan jechuudha. Kana jechuun maali? Jimaan san yoo namallee sakraansuu baate siyaayina namaa kan akkuma amma bunni kennaa toon kun oguu dhuydee siyaayina qaamaa sii kan miti. Kunillee siyaayina qaamaa siif kan. Jara keenya bar yoo dhugaa rabbii dubbanne
farshoon zamana sahabaa keessa halaal turte. Qamaanii ittiin raaguduu turan, ittiin fataa jechuu turan. Eeguma islaaminaan dhufteewu garuu sahabota keessaa warrootuma gartee haadhoo fi faacunqu haadhoo fi fatti gartee nama adda wallaalu jaarsaa fi niitii obboleessii fi niitii adda wallaaluun gaafa ga'u rabbiin isaaniinuu yeroo takkaan gabbee dhiisa haraamiin jenne. Wanni kuni waan isin miidhu irraa of qusadhaa jeeni bar rabbiin keenyaa'u. Achi booda haraam jechuu gaafa dhagaan gabbaanii gannaqan barmeela hundaan kan manaa qabu. Warri kun nama musliimaati miti. Bar nama musliimaati. Qarawullee baanunuma dhageenya gaa'ulamaa iteenyarraa. Okay, eega jarri kunu akkana ta'e. Bar eega jarri kunu akkana ta'e. Wanni kun eega miidhaa guddaa san namarra fide. San dura fayyadamuu turan. Okay, waan miidhaa guddaa kana laaleeti rabbiin bar akka haraam ummata keenyarra godhe. Ummata musliimaarra godhe jechuudha. Tayyib isinoo wanni akka farshoo kanatti eega gartee har'aan tana waa hin buutu eegan jirre. Warroonni ka Ahmad, warroonni ka gartee ustaazotaa fi ulamaa'ii keenyaa warri jimaan haraami jettan. Mee maal agartanii miidhaa akkana ilma dhiiraa musliimaa ta'ee ka jimaa qabee haadhaa fi jaartee adda wallaalee gartammoo. Nama gartee bakka itti qamaa oolee galuu wallaalee gartammoo. Nama gartee bakka itti hojjetuu fi bakka dhiisu jechuun warroota gartee waa hojjetu qabee akkuma isiniin jee namoota durri jee akkanuma caatii qaamaa olurratti anu haraamiin godhe isiniin jee. Nama waa hojjetu ka gartee qarshii lama kannuu qabu qarshii sadii kannuu agartammoo nama if wallaalee gartan. Yoo ammaas waa firra kuchisanii bishaanii yoo firra kuchiifte haraam. Nyaanni nyaattu kun firra kuchiifte yoo ifi miite haraam. Kanaaf waan akkanaa kana agartanii maalirra dhaabbattanii haraami jechuu dandeessanii kanaas irraa baruu barbaade. Ustaaz Ahmad gabaabumatti. Galatoon ulfaadhu. Maaliif dhimmi itti ati irratti arranfamaa jirtus dhimmi ati garteen akkana godhan jechaa jirtus kana waan ta'eef xiiqii hawaasaa hojii galtan waan ta'eef maalirra dhaabbattanii hawaasa kana dura dhaabbattan waan haaraa kanaan gadi dhuftan. Maaliif amma akka kiyyatti miidiyuma kanarratti isuma farraayin haraam jechuu dhagee malee takkaan dhageenya. Gaafa waan kana harku immoo miira keessa galee aaruun danda'a. Narra laaluun qabdan. Maaliif waan haaraan nagabbaate waan takkaan dhageeni. Galatoo ulfaadhu. Akkas. Jalqabaa ani miira keessa galtaa hedduu kana akkasidhaa jettee dubbatte ka'umsa jechuudha. Tokkoffaan miira keessa hin galle miira keessattuu miira keessa galeera ta'eeti namoota sooshaal miidiyaa kanarratti na arrabsan arraba isaan caalaan qaba. Deebii kennuu hin danda'a. Hin arrabsine. Tokko. Inni lammataa an nama ajandaa kana sooshaal miidiyaa irratti bane miti. Ajandaa kana kan sooshaal miidiyaa irratti gadi fide Muhammad Bayaani. Gadi fide warri caatiin haraamadha jettan ilmaan zinaadha. Ilmaan diqaalaadha. Isin maal duyyuusaadha jedhe. Duyyuusa jechuun beekta. Si galee duyyuusa jechuun hin beektamaana. Ilmaan zinaa jechuun hin beektamaana. Achi immoo as deebi'e akka isaatti fakkeenyaaf naan tuquu fi isin warri farsoo qabdan muslima farsoo qabu hin beekoni. Farsoo musliman ilaallatu. Kan sooshaal miidiyaa kanarratti fidee aalima akkas jedhe udduuba keewwate Dr. Kamal Tilmoo aalima guddaa nama ilmiitiin Profeesar nama kanaan kan akkas jedhe Muhammad Bayaani. Caatiin halaalas warri halaala jedhe hin jiru. Sheek Muusaa Swaalaa miti. Sheek Muusaa Swaalaa dura nama halaala jedhe jira. Shawkaanii nama jedhamu. Aalima jabaa nama sheekoleen hundi kitaaba isaa qaraa oolan. Haraama isaan halaala jedhan caatii. Warri kan biraan immoo warri caatiin haraama jedhanis hin jiru. Inni haraama jedhes arra kaase miti. Inni halaala jedhes arra kaase miti. Garuu sababa nam tokko sheekni kun caatiin haraame jedhaniif sheekni kun arrabsamuu hin qaban. Xiqqeeffamuu hin qaban. Diqaalaa jedhamuu hin qaban. Jedheen viidiyoo irratti waraabe. Akka inni sobdha hin jenneef jala taa'een isa waraabe. Jala taa'e waraabeen isaaf kaa'e. Isaaf jechuudha. Waan kana hin jedhiin illee jedheennaan anaanuu na arrabse. Na arrabseennaan ana arrabasaayyuu kolfaan hin dabarse. Itti kolfaa. Waa meeqee dhala diqaala. Dhala maalii sanneen tokko isaa waa tokkoon dantaatti hin godhannee jechuudha. Maaliif guyyaa hisaabaatu jira. Inni kun kan haraamummaa fi alaalummaan tokkoffaa arra jalqabeeti. Ati akkamitti haraama gootasa jettu ani haraama gochuu hin danda'u. Halaala gochuu hin danda'u. Sababni
poolisiif qorataan yakkaa abbaan seeraa tokko miti. Ani poolisii iyyuu miti. Waardiyyaa waajjira poolisii ta'uu hin danda'ani. Waardiyyaa Islaamummaa keessatti waardiyyaa waajjira poolisii na jedhinaan. Waardiyyaa waajjira poolisii. Waajjira poolisii keessa qorataa yakkaa jira. Qorataa yakka sana qoratee abbaa alangaatti kenna. Abbaan alangaa immoo wanta qorate kana fuudhee mana murtii dhiyeessa. Manni murtii ragaa gamaa gamanaa ilaalee murtii kenna. Aalimatu kenna dhimma kana. Akkuma dhimma hawaasummaa yakkamaan tokko yakkaan himatamee mana murtiitti gaafa dhiyaatu aalimni murtii kennu inni kun halaala kun haraama jedhee fatwaa godhu kan hukmii godhu aalima. Akkuma abbaa murtii sanaa malee Ahmad Hussein miti yookaan Ustaaz Habiib miti. Fakkeenyaaf Shaamiini Biroofayyuu hukmiin godhan. Ustaaz Yaasin Nuuruufaa hukmiin godhan. Hukmii kan isaan godhan agartee beektaa hin godhan. Irraa of qabu. Hukmiin abbaa qabdi. Warra hukmiin isaan ilaallatu. Eeyyuwa maaliif hin goone? Okay. Poolisiin tokko isaan daa'iidha. Daa'ii gama Islaamaatti nama waamudha isaan. Warra du'aatota jechuun warra daawaa godhudha. Hukmiin abbaa kennameef qaba. Hukmii irraa beekuuf namoota fannii hundaa beekuu barbaachisa. Akka Dr. Jailaan, akka Sheek Musaa Su'aalaa, akka Sheek Ahmad Watar, akka Sheek Adam Tuulaa Rabbi rahmat isaaniif haa godhu. Isaan kanatu waan kanarraati fatwaa godha, hukmii godha, haraama godha, halaala godha. Waan irra dhaabbatanii. Jennaa deebi'aan jirtu beektaa kana Ustaaz Ahmad ani kaniin jee maalirra dhaabbatteeti ammaan jechii kiyya maalirra dhaabbatteeti si deebisuufi. Eeshi. Hin xumurre fi deebisuuf an nama waa halaala godhu haraama godhu miti. Yaada isa kam jala deemta yoo na jette warra haraama jedhu jalan deema. Tokkoffaa sababiin warra haraan akka kootti. Ati deeggaraa? Deeggaraa miti. Yaada jala deemuun deeggaraadhaa bara. Amma fakkeenyaaf warri mazhaaba Imaamu Maalik jala deemu deeggaraa Imaamu Maalik jaame jechuudha. Deeggaraa miti. Akkas miti. Dhaabbata siyaasaati. Ani yaada warra caatiin haraama jedhu sanan fudhadhaa. Sababiin. Ni deeggartee jechuun bar. Bar tokkuma. Isaan deeggaruufi deeggaruu jechuun jala deemuu tokkumaa bar. Deeggaruufi jala deemuu tokkumaa bar. Habiibi na hubanneeti. Isaan kan deeggaruu jechuun fakkeenyaaf waa tokko deeggaruu jechuun gaafa isa kana deeggarte. Ni mormita fakkeenyaaf amma ati gabbaatee Khadiir yaadni akkasiisan akkanaa miti yoo jette ati mormaatii jechuudha. Yoo moolakki yaadni Khadiir san sirriidha Khadiir kana akkanan jiinaan irraa dhaabbaa yoo jette ati deeggaraa kiyya jaamtee waan nama waan hin anjee isaa ta'eef jechuudha. Waan fi hadiisarra dhaabbatee waan san fudhata malee yaada namichaatii miti. Akka Khadiiriif adda ba'uuf jecha waan takka mursiistee. Salaam alaikum. Ibsiif obboleessa kee. Okay, waalaikum salaam wa Akka Khadiiriif adda ba'uuf jecha waan takka dubbadhu. Ayyee dubbadhu Ustaaz Habiib. Ani warra Jimmaan haraama ja'u jalaan deemaa jedhee obboleessa keenya Ahmad. Khadiir immoo eega akkas taate egaa deeggaraadha jee lakki deeggaraa miti lakki akka mazaabaate kana. Okay. Mee akka Khadiiriif adda bahuuf jecha Ahmad kiyya warra Jimmaan haraami ja'u san jala deemtaami? Yaada sanan fudha yaadicha. Okay. Yaada jaraan fudhadha. Anis yaada san deeggartaa miti. Warri Jimmaan haraami ja'u sun warri Jimmaan haraami ja'u sun daqiiqa warri Jimmaan haraami ja'u sun ulamaa'onni ragaa qubsaa fi gayaa qabu mala qabachuu mala. Warri Jimmaan halaali ja'u ragaa qaban. Ulamaan beektaa bilaashitti waliin gadi hin baatu. Ajaa'iba! Bilaashitti waan takka hin dubbattu. Hawaasni kun gaarii miti ja'u waan irra dhaabbatee ja'u qaba. Hawaasni kun gaarii ja'u waan irra dhaabbatee ja'u qaba. Garuu
yeroo hunda rakkoo fidu waan irra dhaabbatee gaariidha jedhu san hin qabne gaarii mitis waan irra dhaabbatee jiru hin qabne gaarii jechuu qofaaf gaarii jiru hama jechuu qofaaf hama jiru sun xiqqishoo nama dhiba. Mee warri ulamaayin jimaan haraami jiru sun anniin deeggara. Warra halaali jiru suniin deeggara. Maaliif waan qaban garuu warri haraami jiru waan irra dhaabbatee haraameessu qaba. Ati hoo maaliif deeggarte waan isaan irra dhaabbatanii haraameessan sana garte yaada jiru qaban fakkaata Khadiiri itti fufa. Ayyee siifis deebi'aa ta'u sheeka asumaanis deebisa galatoom. Jarri wanti nama miidhu kamiyyuu. Ahmaki anaafi miti. Waliif miti. Ani waliifin si galche malee ani osoo yoo gaafii na gaafadhu jette an gaafii dhuunfaa kiyyaa yoo itti seene ما ادري والله ما نخرج يعني بهذا الموجي انا خيس ابوني والفاتا تناف انت يا سنغافن الله وايجما هندوب الناس اما دور هندوب دوس سببني سامي اني دم خطا في مار والقبط وجي وان كان خنا اول بكتنا الرافقو دنوتي دم بالا في غرابه خنا خيسا مخافي چتار خيسا بانينوتي قونقو خيسا تناف ونني سنجو اني سنغافن ايو سغافد نغافدو جي چراناف كن ان شاء الله سغافدا غرو مو اكين سنجي خديريتو اتي اكنما دغرت جچما ساني دغرت مو وان امني ردابته حراميسوسن اتيس رغا قباتتي حرام ما سن دغرت يا دجو قباتتي جچو فدي غلطومي الفادو يو اكا استاذ حبيب اما جدان كانته يعني كيو كان غافينك اني چاتي سببا يادا جرا فردف يادا ور چاتين حرام جدو فردف چاتين وانتوتا نما ميدان كيسا توكودا وان نما ميد ربنا مرتي حرام غدي إسان وانتوتا وان نما ميدو شريان اسلاما أكني نمرتي حرام غدي ربي قرآن انس دبته حديث كيسات نبي محمدس وان نما ميدو كميو حرام أكني تي همان كنافين يادا جرا فردف غباباتي چاتي ميدا وان قبوف كنافي اوكي وان بريدا استاذ احمد بديني بيتامي في طافي افي وان نمن فين وان مالاياني وان فايدا نمان قبل وان نمن مين كتا تاني بيتا تعرفين انا ام بيكو نبرسيسي تولي بشنغانو وان نمن فين وان نمن مين كتا تاني بيتا انا ام بيكو نبرسيس رغا ولي اوكي والنوتا كنا يرو هدو يون نلي بيكو بعد أكمل مبلين تينيا يوتيوب رت يوم جوجل رتي سيرش غوتي لالتيس سيرش غوتي تيلا بروفيسوروني نياتو تا كنا فوداني أفريقيا رتي غفيدن هانكنا نياتا فروداف وان كنا تقان سيجا كونو ديمتي لالو دنديس جلوكوز ايرون كان كم سريع نداغي وان تككوان كنا فاجن هانكنا نياتا فرو قفاف سيرشي رغغيسني warroota waan kana gaffidanii piroofeesarummaatti fudhatan qofaati. Sigalee waan kana irratti ammoo maalis jechuu barbaadi. Ati amma waan nama miidhanii jettoonni waan kana si kaaseef. Fakkeenyaaf dooktarii tokko gad dhufee bishingaan kuni faayidaa isiniif hin qabu dhiisaa yoo jee. Fakkeenyaaf faayidaa isiniif hin qabu dhiisaadhaa yoo jee waan bishingaa bakka bu'u kan hawaasaa gumaache ni qaba. Ni qaba. Galatu. Bara hawaasni nyaateeti ittiin dhugee bishingaa san yoo wayillee godhuufi baate ofii garaa ittiin guuttatee tuma ittiin bobbee galu jira miti. Ati guyyaa keessaa kaatee bishingaa dhiisaadhaa faayidaa isiniif hin qabu yoo jetteen hawaasa kana waan bakka buuftaniif ni qabdanii yoo jetteen hin qaban. Kanaaf awwannis jechuu barbaadu obboleessa kiyya. Jimaan yoo fakkii akkuma reefu siin jee yoo dhuunfaa Ahmaditti jimaa qamaatee kan gartee miidhaa sirraan geessise ta'e akkaatuma ittiin fayyadama keetiiti. Siitu ifiin miidhagee dhiifama guddaa waliin. Sii fayyadamee in haasofama.
Ani gaafeeti na gaafatte qalaamaan si hordofaa ture. Tokko si hin deebisne bar. Tokko qofa hin deebise. Tokkoffaa waan miira keessa galtaa. Lammataa jima'aati qaamtee beektaa. Isa kanallee si hin deebisne tokko isaatti siif hin deebisne. Yeroo nan dubbadhu qaamtee maal agarte na jettee na gaafattee maal agarte na jettee nan jennee barka duroo. Aasaa koyyuu nan xumursiis. Nani garuu xumurtee jedhee ergate xumurattee dhaqqa. Sorry. Eeywa. Kanaaf amma gara dhimma kootti hin deeba. Ati jima'aanii akkamitti haraama jette satettillee ani haraama hin jenne yaada warra haraama jedhuu jalan deema. Doktoroonni fayyaa irratti geggeessanillee dubbiseera ofii koo. Hatta namoota jimaa qaamanillee argeera. Sadaffaa sheekolee warri jimaan alaala jettu kulli ishee nam tokko namni ishee caatii qaamtu jirtu. Warri fatwaa godhan. Nam tokko darasaa isaanii yoo irraa dhowwu. Waan ofii isaanii nyaanne, waan darasoonni isaanii nyaanne, waan hilmoo isaaniifillee itti fayyadamin jenneen halaaladha jedhan. Sababaa isa kanaafin warri halaala jedhanuu darasoota isaaniif hin eeyyamne, ilmoo isaanii nyaadhaa hin jenne, ofii isaanii hin nyaanne, hin qamaane. Warri kun immoo miidhaa isaa himani, ofii isaaniis hin qamaan, miidhaa isaas himan. Hin qamaan, miidhaa isaas himan jechuudha. Sababa isa kanaan an akka Ahmad Huseenitti jechuudha. Yaada warra caatiin haraama jedhu fudhadhee malee ani caatiin haraama hin jenne. Inni biraan jima'aan kuni hawaasa fayyada. Ani fakkeenyaaf sitti hima jennoo gochuudha. Ituu mootummaan kun jima'aa irratti labsii labsee jima'aan Harargee keessaa miti Itoophiyaa keessaa baduu qaba jedhee mootummaa kanaa maal bakka buuste ispeeshaalii uummata Harargeef jedhee nama gaafatudha. Maaliif hawaasni kun jiraachuu qaba jalqaba? Si galaa jira. Ani wantiin jedhaa jiru sababa sheek warri kaan haraama jedhaniif xiqqaaf guddaan itti duuduu hin qabu. Aalima arrabsuu hin qabu, xixxeessuu hin qabu. Isa kanadha yaadni koo. Hattaa kana mitiiti ituu Harargee keessatti farsooti dhugamatee, farsooti bee dhugamatee jireenyi hawaasa kanaa farsoo kamriisa rabbiin jala sararee haraama jedheen hawaasni kun jiraata ta'eeti. Amma kanaaf amma kanatti kee abaduun jedhamu akkumati sila dubbatte Kadir yaadatta miti jireenyadha waan ta'eef hawaasatti ittiin jiraata waan ta'eef waan ummanni kun itti jiraatu bakka buusanii deebanii waan sana balleessu. Maaliif rabbiin bifa sakaraantaniin dhaxxanii salaata keessan dhaabbatiinaa jedhee dubbatee jalqaba. Achii booda kamriin deebee haraama godhe akkumatti dubbataa dhufte sanatti jechuudha. Malee ummanni Harargee jimaan gurguratiini jimaan buqqee abaduu nama akka kanaa jedhu miittani. Aalimni waan barbaade fatwaa godhu arrabsamuu qabu xiqqeeffamuu hin qabu. Tokko aalimni kutaan qabu. Lama aalimni kutaan qabu. Aalimni xiqqeeffamuu hin qabu. Inni irraa dubbataa jiru isa kan yaada barbaade jala yooti deemte sitti duulamuu qabu. Garaagarummaa yaada wal hubannee waliin deemuu qabnaadha. Ahmad Hussein kan inni dubbataa jiru. Amma na hubatte? Si hubate fitatte? Okay. Lala amma keenya akkuma ati anamaatti waan si waliigalu asuma keessatti ma dubbii ta'e tana keessatti yaadaan si balleessuu fi yaadaan si waliigaluu qabaman. Ustaaz Ahmad Jeekhana. Okay. Ustaaz Habib keenya niin fitadha qoy. Laal anamma yaada kee kana hojii waan waliigaluu qaba asuma keessatti dubbumatee tana dhaggeeffadhee waan naatee jira. Fakkeenyaaf ani luuluwaan waan feetee hojjettee yaadni siisan naatee yaada siisan jala deemuu hin danda'a. Habibammoo dhufee yoo gartee dubbii takka dubbate yaadni keenaan taane jechuun hin danda'a. Kun uumama ilma namaati. Hoo dirqamaan fudhuu wanni jaamu jiru. Ammoo akkuma ati sila dura jette san sababa maama Beyaan miira keessa galee fakkeenyaaf Ustaaz Maamad Beyaan ammaan dura jaalalaan tahee shamarran karaa jannataa akkanaa jee waan sa kitaabaa jee kitaabni jee ebar kitaabaa jee Maamad Beyaanii jee Harargee guutuu jee no Maamad Beyaanii jee sababa Maamad Beyaan jeef okay sababa Maamad Beyaan jeef waan Maamad Beyaan bira kutee namoota birallee miira keessa galchu yoo dubbadde faayidaa qaba.
nuti kana qajachaa jirru amma keenya. Nuti amma akkuma ture bu'ette ulamaan tuqinaan yes waan atis jechuu qabnu kun. Ulamaayii takka gabbaanii gartee nama waan tokko waan irraa isa fakkaatu jeemiti nama wallaalaa akka qiyyaa kunuu waa dubbate yoo waan hin fedhe beejee na arrabsuun qaban dandeenyaan karaa sirrii ta'e naa deebisuu dadhabnaanoo na gorsu ammoo an akka ilma isaa tokkotti sheeka keenya san wanni jechuu ni barbaade an akka ilma isaa tokkotti sheeyni keenya ulamaayii hedduu qaba saayiboota ummata Harargeetis hedduu qaba akkuma ustaazni keenya Raayyaa Abbaa Macaajaan jimaan ummata Harargee keessa qofa keessa hin jiru. Fakkeenyaaf amma jimma keessa yoo fudhatte paarsantiin 40 yoo jimaa ta'e ooyiruun isaanii paarsantiin 60 oomisha biraati. Walloo keessa yoo fudhatte akkasi. Guraagee keessa yoo fudhatte paarsantiin 60 jimaadha paarsantiin 40 oomisha biraati. Guraagee keessa yoo fudhatte akkasuma warra kibbaa kanarra guddaa fudhatte jima oomishan. Biyyuma Somaaleetiif kanan geessine malee garuu immoo hirkannoon isaanii kanaa miti. Dabuub yoo fudhatte guutuun isaanii sani. Eega wanti kun waan Itoophiyaa hunda keessa jiru ta'e hawaasa gariitiif faamilii gariitiif wanni kun jiruuf jireenya eegatee gurguratanii waan kanarraa ilmaan feetii fi waan isilaa itti dhimma bahuu qabaatan itti bahaa jiraatan yoo ta'e wanni kun haraam jechuun kun hawaasa kanatti waan haaree eegatee silaa akka irra jiru sheeka keenyarra nutis arrabsoo osoo hin ta'in sheeyni keenyaas Piroofeesar Mahammad Tilmootis wanni irra jiru akka nama baratee tokkotti dhaqee Sheekh Muusaa Suwaalaa haa ta'u hawaasa hedduu jira. Sheekota hedduu jira tarii ta'inni hojii baratee jiraachuu danda'a. Piroofeesar Mahammad Tilmoon Harargee barachuu danda'a. Namoota kanaa hojii wal mari'atee jara keenya. Dhimma bar piroofeesarri tokko hogguu sarchii gaggeessi jaanii yuunivarsiitiin waan takka itti kannee dura dhaqee bakka saniin dhaquu bar. Namoota isa dura jirurraa dhaqee muuxannoo odeeffannoo fudhata. Yoo ne isaan bee riisarchii kiyya kana gaggeessee dhimma kiyya kana galmaan gaachuu danda'a jee gaafata. Maaliif wanni inni gaggeessaa jiru kun waan dhimma haaraa ammoo haruma namni isa dura piroofeesara irra deemaa garuu wanni inni hojjetu waan haaraa yookaan ammoo waan namni isa dura baasee wal fakkaachuu danda'a. Namoota ulamaayii kasaa bira dhaqee warra waan kana keessa beeku wajjin kunoo dhimma akkanaa jira waan akkanaatiin dubbachuu deema dhimmi kuni waan na qofa ilaallatu miti. Ustaaz Mahammad Tilmoodha dhimma isaa qofaa miti kaasira nu dubbataa jiru dhimma duniyaatii miti. Haram jechuun harami waan yoo isa san dhiifte ajri itti argatu yoo waan san isa goote itti nazabamtu akkasittiin beekaa waan haram takka yookaan waan simiidhaati yoon illee waan biraa dhabde waan lubbuu ta'e miidhaati lubbuu ta'e miidhuun ammoo karaan taane akka ta'e eenyuun ni beeka eega waan hawaasaa ta'e maaliif ulamaamu tokko yookaan gartee ulamaa illee yoo beekuu baate hayyootaa jira yookaan doktorootaa jira ragaa gahaa fidatee kunoo riisarchii kanaatiin gaggeesseedhaan namoota garte maaliif wanni kun nuuf haare'a dhaloota keenya keessa dhimmi wanni harjimaan haraami juu nuuf haare'a jara keenya dhugaa rabbii dubbate kanaaf waan hawaasa baareessuun gabba'uu deema waan ta'eef ani isa dura sheeka beekamaa akka isaa ka gartee afaan guuttatee gabbee jimaan haraamii dhiisaa juu nagarre akka kiyyeeyyoo fudhate mee biyyaatti arguu dandeessa nama afaan Oromoo dubbatu ka gabbee akkana jee nagarre kanaaf dhimmi inni jechi inni deemuun kun hojii haaraa riisarchii haaraa waan ta'eef maa suuta nutti hin dhufinii yookaan ammoo yoo ta'e ulamaayii jira warra fatwaa kan nu kana wajjin gabbeetuma gaafa sanis meebi dubbiin akkuma ammaa kanatti ajandaa taatee arrabnillee jiraachuu danda'a garuu hawaasa kana burjaajeessummaa barbaachisa maaliif akkanuma kaaniituma egaa irra dib godhuun kun maa barbaachiseedhaan gaafii kanan irraa qaba malee arraba isaaniin malu ulamaayii keenya beekaa keenya akkuma gartee Sheekh Muusaa Suwaalaa fa'aa jaalannutti isallee jaalan garuu akkaataan ittiin nutti hin dhufe sirrii miti an kun ammaas niin jaa sirrii miti. Galatoom. Xumurtee? Xumare. Galatoomi. Ayye ulfaadhu isaa zabiib siniif illaadha laa. Viidiyoo har'a Sheek Anwaar Yusuf Facebook irratti haasaan guutuu isaa dhaggeeffattee? Dhaggeeffadhe. Waan sanaan kan wal qabatu. Nama isa deeggaruudhaan. Nama isa deeggaruudhaan immoo yaada isallee isallee niin deeggara. Bakka kanatti Khadir gaafii takkaan si gaafadhu. Mas'alaan jimaa haaraa. Haaraa namni afaan Oromootiin sheeyni namni gartee ulamaayin gabbahee amma anakki kiyyattiin jeera. Gabbahee jimaan kun haraama bakka akkanatti akkana jee ragaa qabatamaa wajjin gaffite hanga ammaa takkaan agarre. Ani immoo dhalootuma kiyyarraa naannaa kennatti ijoollee
naannessanii raasaa keessatti qoffee qabanii keessaa deebisan haraama jenneetiin akkasitti qaraane nuti amma naannaa keenyatti Nimbe barra luluu ati jalan luluu laala mana dhagee ammaan bakka uroo kutaa Oromiyaa tan hedduu keessi deemeetiin jira. Fakkeenyaaf arsima keessi yoo fudhatte amma shufeerri biiraa dhugu normaal rakkoon qabu. Garuu shufeerri makiinarraa bu'ee mana caatii dhaqee caatii qabu durriyyee beekan ilaalaan dhageeffatu. Kuni akkaataa garaagarummaa hawaasaati waan hin beekneef biiraan fakkeenyaaf bakka hunda beekamaadha. Yeroo gibjaan jiru waan namni hedduun ollaa fi kun isin bira fayyadamuuf meebi waa takka nama fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu nama caatii taa'ee qabu durriyyee beekan bakka nama eega caatii san qame deebi'ee nama hin taane beekan. Maaliif sante waan beekamaati. Bara dabrees mas'alaan caatiin tun akkuma mas'alaa irreechaa yeroo maraa oluma baatii bara ajandaa hawaasaan burjaajessanii nan jedheef kana yeroo reefu. Eeywa, okay. Galatoom. Inni biraa kadiroo waan atamma kaasirratti wanti tokko halaala ta'uu fi haraama ta'uuf faayidaa fi miidhaatti ilaalama. Miidhaa yoo caalle haraama ta'a. Kun ulaagaa shari'aa islaamaadha. Waa tokko haraama gochuuf fakkeenyaa fi ashiishiin ittuu waa'ee isheen baramiin haraama halaala kilaafati ture. Garuu booda gaafa miidhaan namarraan ga'u baran haraama godhanii lafa kaan irratti walii galanii hashiisha jechuudha. Irratti walii galanii malee quraanaan daayirektii ashiishni waan maal ta'eef waan inni maal nama godhuufi haraami jaan. Waan inni nama miidhuuf. No nama miidhuu qofa irratti hin dhaabbatin kan yoo ta'e bar soogiddinis dhagee soogiddinis nama miidhaa bar. Yoo soogidda dhuunfaa kophaasa nyaatte si miidhaa bar beektaa kan miidhaa sirraan gaggeessa. Habibi. Soogiddi ilmi namaa isaa malee nyaanni ittiin mi'ooyine kuni soogiddi si miidhaa bar beektaa. Soogidda miti. Aasaan kun atamma waan maal ta'eef laal miidhaa qofan dubbatin kaa wanni nama miine jiru jee bar bishaanuu yoo bira kuchiifte waan jedhe ati nan hubanneen miidhaa isaa moo faayidaa isaati caalaan jedhee bar miidhaa moo faayidaati caala jedhe. Waan faayidaan sii kan nuun jiru kaa amma fakkeenyaaf caatiin faayidaa maal sii kan noonaan jette waan hin qabee beeku faayidaa akkanaan naa kenna siin jechuun danda'a. Farsoo keessa fakkeenyaa fi faayidaan hin jiru dhaggeeffadhu. Farsoo keessa akka faayidaan jiru beektaati. Farsoo keessa biiraa keessa akka faayidaan jiru beektaa. Farsoo keessa faayidaan simirqaansee wallaachisuu irraa kaafe dhagee simirqaansee wallaachisuu irraa kaafe mee faayidaa kana qabanaan jee. Esh na dhaggeeffadhu. Farsoon maalirraa hojjetama? Jalqaba waan irraa hojjetamu mee natti. Garbuurraa tolfama. Garbuun qaama namaaf miidhaa qaba moo faayidaa qaba? Faayidaa. Garbuun qaama namaaf miidhaa qaba moo? Faayidaa qaba. Wanni daadhii waan jedhamu beektu daadhiin dammarraadha kan inni hojjetamu. Damma sanatti garuu geeshoo waan jedhamutti itti makamee daadhii ta'a. Yoo fakkeenyaaf daadhii kana dhudde si macheessa. Damma dhammooti garuu kan inni qabu. Dammi faayidaa hin qabu dhala namaaf qaba. Sababii dammaa fi geesheen sun gaafa walitti makamu faayidaa fi miidhaa waan kanaatu gaafa wal